Ashama kan jirtu nagaa keessaniin nagaa kooti waaqayyoon galataa argatu akkam nagaa keessanii miti anis nagaa kooti naara kasin qabadde dhufe intayoota kachuudha jechuun wanta nani YouTube kiyya Facebook irratti share godhuuf kazaan dhuftee aadi nagaa fatte bakkuma nan jiru jirtu Jordan kana keessa jirti inna kazaan wantoota keessa jirtu natti himte isaan duratti YouTube warroon subscribe godha like share gochuun dagatiin antin jedha inna qaxxatama kara viidiyoo kiyyaatan isin dhiba inna kazaan aadi share nan deebisee kazaan ani imoodhaan taasee jechuudha akkasitti nagaa waaqessifaa baay'atu maaloo Jordan keessatti rakkachaa jiran jechuudha inna maaliif dhugaa dubbachuudhaaf Jordan keessatti mucayyoota takkitti osoo hin taane baay'ee keenya baay'eetu Jordan keessatti baay'ee rakkachaa jira jechuudha. Inna warroonni immoo jechuudha addisii dhufaa jirtan maaliif dhuftu dhugaa dubbatu maaliif dhuftu jechuudha mee maaliif dhuftu silaan utuu kan dhufnee yaa ka silaa biyyaa baanee jenneetuma intinechaa jirra malee bilisin dhufee namni Jordan deema biyyootaan biraa jechuudha. Bilis Jordan keessa hin dhufinai Jordan keessa rakkina baay'eetu jira biiroo yoo deemte namni si dhagahu hin jiru jechuudha jechuun isaanirra goru malee namni si yaadu hin jiru jechuudha dhuguma ati miidhamtee jirta dhuguma maal keessi kaalamaan dira hin jiru dhuguma nyaanni hin jiru namni jedhee namni tokkollee namni si yaadu hin jiru jechuudha inna baay'ee nama gaddisa jechuudha ijoollee baay'eedha jechuudha Jordan keessatti rakkachaa jiran jechuudha. Maali ati qoy kamti Jordan keessatti jeeti hamma kanaayyuu viidiyoo hojjettanan jedhanii dhugaa kin dhugaadha hin ulfaata Jordan keessatti garuu please Jordan kee hin dhufina deema biyyootaan bira deema hojjetadha inna shintun yamma akka tanan imo dalla kofsa imo shida imo kiyya kenneefini kazaan haasosiise jechuudha maalleen naan kafalamu jettee jirti sanuummoyyuu eega dhuftee gana hoggumayyuu hin guunne jechuudha maalleen naan kafalamu yeroo barbaade namicha shimbira hojjettu yeroo barbaade naa kafaletti sanuu alaannaan ergotte bircha jechuudha alaannaan ergu kazaan birrishin bakkatti galfattu jechuudha buukicha narraa fuudha kazaan alaannaan ergu saniin booda hamma naa kafalu hamma jechuun hamma du'e Jordan kana teessee hamma nyaattu hin beeku jechuudha. Baay'ee tokko nagarramte jechuudha bakka jechuun baay'ee tokko nuti na jedhe jechuudha maaliif sanummoo hojiin ishiin hojjettu dhugaa baay'ee jechuun bakka hojiin ishiin hojjettu baay'ee kan itti ulfaatu jechuudha. Makiina dhiqxi daraajii kana maal kana akkasitti as addaati nama mararti dhugaa baay'ee nama mararti jechuudha. Inna akkasitti bakka ishiin jedheenan ishii maallaquma kee amma saansee kafalan dubbadhu jedheen hin beeku naan jettu hin beekinsitti maamiti hin beeku mallaqallee isaan naa kafalanii makiina dhaqsiisu makiina sadii na dhiqsiisu jette makiina sadii jechuudha baay'ee bakka insaniin booda rafiiti iyyuu sa'aatii lama bakka hojiin hin jiru garuu namni mana keessa intinni hin jirretti ijoolleen hin jiran jette ana ishiidha jette ijoolleen bakka biraatti barnootaan deeman garuu bakka akkasumaan nama jechuun nafaffasiiste jechuudha lafa jechuudha inna gubaadhee inna damuu jaattin afaan akkasiitillee waan akkasitti afaan dandeessullee miti jechuudha ganaadha waan taateef afaanuma saniyyoo soo beekte biiroo soo deemte akkasittuu kan dubbattee tintini jetti inna baay'ee tokko naariin jira rabbi jechuun saawwan mucayyoo jinaasee madam biyyootiin argana manatti taasifatu nan ifadha jechuudha maaliif ijoollee teenya waan isaan godhan jira waan ta'eef baay'ee bakka ittiin baay'ee na gaddisiisa jechuudha bakka ijoolleen baay'ee makaraa argu nyaanni hin jiru wanta fedhii keetii baatee bitachuu hin dandeessu birrii kee gariin tokko yoo ta'an malee isuma sanuyyuu afaan beektu tokko amansiisti asirratti naa ergi akkas naa godhi indammoo misaala yoo barbaade Duubaa yoo barbaade Beeruutiin ergadha jettee isuma sanuu akkasitti difrateedhaan yoo dubbatte malee gaafaati immoo sirumaayyuu mataa jalaa gadi qabatte isaan mataa rasee ba'uuf ta'u jechuudha. Innaa immoo isheen tuni biti ergachuu miti hamma nyaattu jiru beektu jechuudha.
yeroo barbaade ergaa fi yeroo barbaade erge birriin si galee jira gaafadhu jedhan jechuudha biyyatti jechuudha. Inni baay'ee nama gaddisiisu dhugaa nama gaddisiisa jechuudha. Bilis warri Joordaan keessa dhiisaa dhugaa waaqa deema biyyootaan biraa deema hojjetadha isin jedha. Nuti warri keessa jirru akkamitti akka jirru rabbitu beeka jechuudha. Dhugaa rabbii tokkichatu beeka garuu amma sanuu ta'e amma tokko gaafa afaan beekte baay'eetu jechuun hamma tokko salphaadha. Isin jedha kanaaf Joordaan hin dhufina. Gaafa immoo akkasitti hin dhufina gaafa jedhamu namoonni tokko waan itti fakkaata jira miti. Hojjechuu isaaniitti hojjetanii argachuu isaaniitti waan ati qannaati fakkaata jechuun jira miti qinaati jechuudha. Waan akkasiiti miti. Maaliif kuni asitti dhufteen ijoolleen ta'e yoo tasa qaayyaatu dhugaa akkasuma immoo nama afaan beeku wayya jedhuun jechuun warri immoo afaan hin beekne dhufanii akkasitti tasa qaayyaan biiroo yoo deemte garuu ani biiroo nan biraallee akkasitti innatti fakkaata waan natti fakkaatu garuu as Joordaan kana keessatti yoo biiroo deemte rukutanii mana sanitti si deebisu malee ayi rakkinni kee maal barbaadde maal si gargaaru namni siin jedhu hin jiru. Jechuun ani ijoollee baay'ee naggeechuudha warrunti biiroo deemanii rukutamanii dhugaa rukutamanii manuma sanitti deebi'u. Gaafa san immoo gaafa isaan mana sanitti deebi'anii madaamiin sirii mataa irratti isaan baati. Hojjechuudhaaf biyyaa baatee miti bakka jiraa miti akka waan biyya keenya humni bakka waan tokko nyaanni hin jirre aribasuma gabaayee nama gaddisiisa. Maaliif ani keessi koo baay'ee na gaddisiisa jechuun bakka ani jechuun amma ijoolleen akkasitti rakkatanii ani immoo bakka gaafa xiqquma jechuun baay'ee maatiin kiyya waaqayyoon galataa argatu maatii akkasiitillee miti. Hojiin homaa miti ijoolleen Itoophiyaa immoo shamarran Itoophiyaa dhugaa dubbachuudhaaf ta'an eenyumtuu ijoollee shamarran Itoophiyaa saraatanya Itoophiyaa eenyumtuu hin ga'u jechuudha. Maaliif ijoollee Itoophiyaa baay'ee gobaziidha dhugaa dubbachuudhaaf. Wanti osoo hin taane saraatanyaan kamiyyuu nu hin ga'u jechuudha. Hojii miti gin tsabaayidha. Tsabaayii ati hojjettee dadhabdee gaafa damooza kee sirnaan hin arganne. Wanta fedhii keeti qibaatiin si barbaachisa waan baay'ee nama barbaachisa kaatu. Macheem ruuzii isaanii bichaa fi miti kan biyya baananii. Ruuziin biyya keenya hin jiru moo? Inna bakka yoo kana kan arganne qibaatiin si barbaachisa harka battala yamma yeroo qorraa kana waan baay'ee si barbaachisa jechuudha. Kana gaafa watiin arganne baay'ee dhugaa waan jechuun dubbachuuf yoo natti ulfaata jechuudha maariin. Namni biyya kana bakka ani hin beeku ani maalirraa akka uumame maaltu akka isa uumeen jedha waaqayyo wanti isaan uume gin bakka baay'ee dhagaa akka dhagaatti jabaatu siif hinnaahanii. Kana dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana dheeressuullee hin barbaadu maaliif baay'een aara waan hin ta'eef jechuudha. Dhugaa madammooti jettu na aarsa garuu ishiin akkasitti illee uuman jettu bakka ijoollee akkasitti ijoollee nu asa qayyaatu ijoollee teenya asa qayya'uun jaaba qabu nan haara jechuudha dhugaa. Innaa bilis Joordaan hin dhufina dhugaa baay'ee jedhamee ture jechuudha garuu Joordaan hin dhufina jedhamee viidiyoon baay'ee hojjetamee jira ijoolleen haa cufamu jechaa turan jechuudha. Innaa isa san gaafa dhaggeeffattanii namni tokko gaafa waan kana hin godhin isin jedhe ooyin dammoo jijjiirama keessanitti namni jibbeetii miti. Argachuu keessanitti namni jibbeetii miti. Hin dhufina bakka jechuun ani amma kan akkatti dubbadhu waan anan argeef tureen jira jechuudha as keessa jechuudha. Maaliif nuti nama ijoollee Itoophiyaallee baay'ee hin jiru waan ta'eef wal jajjabeessina jechuudha. Hamma tokko wal jajjabeessita jechuudha. Yoo si kaffee ayizoo maal akkasitti waliin jetta jechuudha. Innaa nutuyyuu afaan kan beeknu as keessallee warri turree rakkachaa jira jechuudha. Akka waaqatiin jirra jechuudha. Innaa hin dhufina biyyaan biraa deema hojjetadha. Biyyoonni babbanamee wanta jiruuf achi deemaa tokko hojjetadha hin jedha. Innaa viidiyoon kiyyaa irraa kanuma fakkaata. Amma misiyo tana deebisee intin ishiitis hin beektu. Mana jirtu lokeeshinii hin beektu jechuudha. Lokeeshinii hin beektu. Intin takkitti feesbuukaaf intin fayyadamti lokeeshinii kana hin beektu. Maaliin akkamiin akka ishiin gargaaramtu nammoo maal akka taatu osoo lokeeshinii beektee na ergite kan dollumaa azir wajjiniin
ijoollee nambaraallee Joordaan jiru waan ta'eef warri wal babbeeynu yoo kamala maluu fi dandeenya. Kena location hin beektu damus ishii maal akka nyaattu hin beektu nyaanni jiru itti guyyaatti yeroo takkaatti kanatti shiyyuu maanka lama natti keessatti ruuzii akkasitti jechuudha nanti safarte jechuudha. Inna baay'ee miidhamaan jira coggaarraan qaba jettee immoo bakka jechuun ishii location naa ergii ijoollee wajjin si gargaarraa gaafa nan jedhu hin beeku naan jettu jechuun jechuun immoo hin beektu kanaadha waan taateef. Inna baay'ee tokko na gaddisiiste jechuudha. Ani silaa farramuu madhiiste waggaa tokko gaafa yoo fixuu geessatti farramuu dhiiste yaa galtu akka galtuudhaaf ijoollee wajjin mari'annee akkas goona jedheen ture. Ishiin immoo location sanillee hin beektu akka ishiin gargaaramtu illee hin beeku. Bilis warri Joordaanii dhufuudhaaf yaaddan achumaatti taatu biyya keessanitti akkuma itti tanaan dura jiraachaa jirtanis jiraadha isin jedha. Inna viidiyoon kiyyarraa kana fakkaata. Dhugaa lapheen baay'eetti turtinna jechaarti jechuun baay'ee tokko bakka keessi koontinii na ta'ee jira jechuudha. Aareen jira jechuudha dhugaa. Inna kana fakkaata amma dhumaatti waan na dhaggeeffatan guddaa tokko galatoomaa isin jedha. Viidiyoo kiyya amma dhumaatti na dhaggeeffadha yeroo kamiyyuu subscribe naaf godhaa isin jedha. Nagaadhaan dura amma viidiyoon biraatti walitti deemnutti.